dhalataa ni guddataa ni du'a. Seenaa hin haqamne seenaa jajjabduu immoo saba isaatiif kaa'ee addunyaa irraa bu'a. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenya. Torban kun torban itti waggaa tokkoffaa wareegama Hacaaluu Hundeessaa Rabbiin lubbuusaa jannataan nuuf haa ga'uuti. Akkasumas immoo albeemii inni odoo lubbuun jiru hojjetee uummataaf dhiyeessuuf utuu jedhu nu biraa dhabame sanas addunyaan kun akka daawwattu gochaa jirra. Deemnee gadda keenyas ibsachaa jirra hundi keenya iyyuu. Kanaaf anis gama kootiin waanan jedhu keessaatii Rabbii maatii isaatiifis Oromoo maraaf iyyuu addunyaa irratti jajjabina nuuf haa kennuun jedha. Yaadachiisanii qabu immoo sirbii Hacaaluu Hundeessaa albeemiin guutuun kun warri CD isaa argattanii bitattanii jirtu. Warri hin bitatin warri moobaayilii baadhatanii deemtan immoo awutaarii appilikeeshinii awutaarii jedhu Play Store keessa galuudhaan awutaar jettanii barreessitanii sana booddee achirraan albeema kana qarshii 50 qofa sirraa kutaa buufattanii fayyadamuu dandeessu. Yaadachiisii kan biraan immoo sirba kana fudhatanii YouTube irratti rikeerdii faa godhanii gadhiifachuun kun anaan akka gootti sammuu kootiif gammachuun kenna. Kanaaf iyyuu yoo danda'ame gama danda'uun promote wal gochuudha. Liinkii sana share gochuudha. Irraa haasa'uudha waa'ee isaatii malee sirba kana fudhanii olii gadi haruun sirrii miti. Yeroo ammaa kana kan waraabaa jiru Maammoo Tujoo Kallachaa Film Production. Yeroo garaa garaatti ana wajjin kan jiru, na wajjiniin kan hojjetu, kan gargaaraa jiru, hojii gurguddaa, hojii ciccimaa oomishaa irratti kan argamu jechuudha. Maammoo Tujoo Kallachaa Film Production na wajjin jira. Akkam jirtu sin fayyaa keessanii, alaamanni keessan, sa'a namni keessan hunduu naguma. An nagaan qaba. Fayyaan qabaaf nagaan qabaan gargar ta'us guyyaa irraa keessummaa tokko isinii qabadhee dhufe. Keessummaan koo kun nama seenaa ijoollummaa isaatti umurii isaatiin nama seenaa garaa garaa daddabarsee turedha. Egaan akkuma isin beektan yeroo ammaa kana Saudi Arabiyaa keessatti ijoolleen Oromoo biyya kanaa ba'an Saudi Arabiyaa mana adabaa keessatti akkam akka dararamaa jiran karaa seeraan alaa baatee karaa seeraan alaa maal wanni waan garaa garaatiin namni jaallatee qe'ee abbaasaaf mana haadhasaa gadhiisee biyyarraa hin baqatu hin deemu sanayyuu miillaan deemee bineensaan nyaatamaa galaanatti dhumaa irbaata qurxummii taa'aa hin jiraatu garuu waatu dhiba malee jechuudha. Kanaaf iyyuu egaa sunis ta'e kunis hin darba jenna qaamni dhimmi isaa laallatu warra mana darramaniif furmaata laatu. Har'a garuu dargaggoo Aanaa Ahmad jedhama. Waggaa tokkoon dura biyya Saudi Arabiyaatti muuxannoo jireenyaa asii kaasee Yemen keessatti waa hedduu dabarsee achirratti immoo deebi'ee qabamuudhaan homaa tokko malee gara biyyaatti deebi'ee dhufuudhaan deebi'ee jireenya isaa kallattii biraatiin geggeessaa aartii Oromootti immoo makachuudhaan hojjechuudhaaf ammallee tattaaffii gurguddaa gochuu irratti argama. Viidiyoo kana YouTube isaa Aanaa Ahmad irratti argattan kan koo BMM Oro irrattis ni argattan. Kanaaf iyyuu dargaggoo kanan affeeretan waan tokko isaa wajjin xabannee keessa muuxannoo isaa akkasumas bohaartii qo'ataatuutii isiniif dhiyeessina. Galatoon baay'een jedha. Mee amma gara Aanaa Ahmad dabarraa. Aanaa Wow. Kot, magana gana rafte. Magana gana ide. Nori. Walgarran seni? Walgarra kuno galata. Walgarre ya waggaa tokko olii fi waggaa tokko olii fi online walbeena. Imo, Telegramii, Gramii, WhatsAppii, Appii, Olaappii. Kana wal dubbisaa turre. Kana wal dubbisaa turre. Samboo dammoo akkuma taatee bilbila argattee na dubbisaa turte yeroo dheeraadhaa fi. Yeroo dheeraaf hojjaasaa turre. Mee ati aanaan eewudhaa isa dhalatee waan jiru irraa xiqqoo waan himi waa'ee dhaloota irraa. Eshi galatoo maala sagantaa kana naalattee na deessuu fatiif galatooni. Ani Aanaa Ahmad kadhalatee Harargee Bahaa Aanaa Calanqooti. Calanqoo keessatti an dhaladhe. Achirraa gara godina Shawaa Lixaa. Gara godina Shawaa Lixaa Aanaa Noonnoo kan jedhamuttiin guddadhe. Sababa akkamiin achi dhufe immoo yoon kan jettu taate bara 1996 hawaasa Oromoo akkuma beekamu gaafa san keessa naannoo baay'ee irra qubachaa ture. Sababa mootummaan akkasiin nu qobsiisan Aanaa Noonnoo keessatti guddadhe magaalaa Dirree Godoo jedhamtutti. Achi keessa guddadhe akkuma beekamu waa'ee biyya Arabaarraa kan ture waggaa 3 ammaaf. Ergan biyya galee waggaa takka waggaa 2 biyya Arabaa keessaan ture jechuudha. Egaa waa'een biyya Arabaa kun yeroo baay'ee yeroo ka'u rakkoo garaa garaa roorroo garaa garaa achi jiru. Egaa biyya namarratti roorroo danda'u nama rakkisa. Roorroo biyyarraa kan si baasu roorroo si baasa. Asii galee roorroo salmitee jiraachuunis rakkisaadha. Falmitee waa ufiduura warra dhabdellee at least maatii kee hawaasa kee saba kee ijoolleen amma biyya Saudi Arabiyaa jiran qabsoo Oromoon asii godhuuf gaafa rakkoo gaafa buqqaatii
gaafa maalii kan dirmatu isaanii kaka'umsa guddaa irratti kaka'umsa guddaadha. Deebi'ee rakkoo garaagaraa jira. Mee karaa deemte irraati mee hunda isaa dubbachuu dadhabne illee haala kamiin kan baate jechuun xiyyaara immoo konkolaataa immoo. Ani xiyyaara uumamaatiin hin beekne gaafa san keessa xiyyaara namtolchee otoo hin ta'in kan faranjii otoo hin ta'in xiyyaaruma uumamaa kana naan jedhu miila kootiin jechuun luka kootiin asii gaa ka'ee Finfinnee irraa ka'ee amma Dirree Dhawaa konkolaataan deeme. Achi konkolaataan yeroon Dirree Dhawaa dhaqu dallaalaan seenee jechuudha. Warra nama gurmeessanii nama oofanii. San dura maal beektaa? Of duubatti deebisuu baadde haalli tokko namni biyya Arabaa Suudii sana ture achi dhufu ni jira miti. Haaluma kana innaa istaayila nama sanii garuu jireenya nama sanii garuu akkaataa nama biyya sanitti yookaan kompiitaraan hojii adda addaa hojjetaa ture yookaan baankii keessa dalagu beektaa? Akka akkasii fakkeessanii haasa'u namaaf. Achitti makiinaan oofaa ture waan akkasiin godhaa ture waan akkanaa jedhanii jireenya achiisan dhaadheessanii nuuf himan. Sababa kana mindaan kee hangana mindaan isaa hangasiin hojjettaa waan akkanaa hojjettee guutuu akkas sooramtaa waan akkasii haasa'u beektaa? Akkas jedhaniitu bareechanii akka deemtuuf. Akkaan deemu waan kana haasa'u. Innaa nama kanaan wal qunnamu naanaasee hojiin naafaasee yeroo kana innaa wal fudhannu asii ol gurrannee kaane gara nama 20 moo akkasii wajjin baane. Ijoollummaan safara tokko keessa. Naannuma takka. Naannuma takka jechuudha. Tole. Namni kun maal nu godhe? Asii nu fuudhee gad deemee innaa Dirree Dhawaa nu geessu dallaalan nu kana nama kana dura deemee beekudha namichi sun. Abalullee jechuun yoo natti ulfaate. Sababa sanaaf dallaalatti nu kannee dallaala irratti farqii nurra qabatee nurratti of dabbare jechuudha. Naagale. Achii fuudhee kaanee ni deemnee Dirree Dhawaa keessa amma naa baanu. As keessa xiqqoo gabbaataniiti konkolaataan deemtu hanga bahaaraatti nuun jedhan. Jireedhani konkolaataan jira siin jedhan. Konkolaataa jira hanga bahaaraatti konkolaataan deemtu jedhan. Eshi jennee naa Dirree Dhawaa keessaa gabbaanu Soomaalee Itoophiyaa tanaa fi Soomaalota kan keessaas miilaan oofan jechuudha. Amma naa miilaan lafa dheeraa kana miilaan deemne innaa guyyaa tokko deemne amma boodanii makiinaa yaabbatanii makiinaa yaabbatanii guyyaa takka booddee hanga safara kana keessaa gabbaatan nuun jedhan. Innaa deemnu guyyaan tokkitti aansan innaa deemnu ishimee makiinaan hin jiru yoo karaarra baatan isin qabamanii birri keessan 10,000 akka kaffaltan hin argatan bilaash biyya deebitu. Kanaafuu miilaan deema nuun jedhan jechuudha. Ji'a takka gaasii fi bahara iddoo jechuudha Dirree Dhawaa fi bahara iddoo baraa keessa dhagaa bu'aa ba'ii kanarra deema. Kotteen kun hanga nurraa dhumutti kana keessa bu'aa ba'ii kana keessa waa baay'ee jira. Nyaata dhabuu jira. Beela'u jira. Soomaalonnis qabdee yoo birrii kishaa qabaatte birrii sirraa fuudhu. Suma kana laffee deemu kana birrii 10,000 maatii kee lafa gurgursiisee warra deemu jira. Warra sangaa qotiyyoo haadha isaa gurgursiisee deemu jira. Warra kana qabdee yookaan isin deebiftee birrii kafalaa jedhanii rakkoo bu'aa ba'ii baay'ee tokko lama jedhee yoon siime guyyaa kana guutuu fudhachuu danda'a. Asirraa wanni cimaan argamu maalidha namni gaafa biyya kan deemuu kaatu sana babbareeda jedhanii warri maallaqa guuranii irraa waa argatanii rakkina dabarsanii nama kennan kun isaan hojii isaaniiti hojii isaanii kana gam jechuun haalli rakkoon uummata irra gahu sana irratti dookumentarii mataa isaa danda'e hojjennee jirra yoo itti hin dhiyeessina. Mee wanna Suudeetti keessaati waan xinnoo dhageen ture waa'ee afaan beekuu dhiisuu magaalaa sanaa san irra waan haayifi. Maali beektaa wanta ajaa'ibaati akkaan baarachi dabree magaalaa Yaman seene Yaman keessa yeroon seenu amma ni deemna Yaman keessa seenee maantana deemee magaalaa sanaa jamtuun seene beektaa. Achi keessa haala tokko hojjedhee hojiin isaas hedduu ulfaataadha. Sababa sanaan kan ka'e haaluma achi keessa jirru dhiyootti haala sana hojjennee jira kan dhiyeessinu ta'a. Haala sana irratti argachuu danda'an jechuudha. Dhibbattee haala sana hordofuu danda'anii hin himnaafi ta'ee haala san keessa wanti na mudate maali beektaa gabaabaa kan hin kaasuu barbaadu. Namni kun innaa magaalaa sanaa san keessaa biyya gara Suudi Arabiyaa deemuudhaaf amma ijoollonni warreen biyya Arabaa turan ni beeku. Sanarraa gara Adan sanarraa gara magaalaa antene maal jedhamti magaalichi na harkaa badee ture
Magaalaa taateen waama keenya magaalaa. Magaalaa sana achi otoo deemaa jiru Saadaa jedhamti magaalichi. Eeyyoo. Sanarraa gara Saadaa deemne beektaa? Otoo gara Saadaa deemnu nuti nama 4 ijoolleen. Achi ol qabannee hojii yaa jirra. Makiinaa ni yaammanne. Achi mushaara jedhama akka afaan Arabaatti. Makiinichaa kanaaf birrii kafallee deemaa jirra beektaa? Otuma deemaa jirru khella dhufne fattashaa. Sakatta'insa jira. Huutii jedhamti jedhattiin. Waraanni suni achitti dhufnaan jibbattaa qaanuun jee. Jibbattaa qaa jechuun mattaaqaa kee fidii jechuudha. Waraqaa eenyummaa keetii. Waraqaa eenyummaa keetii fidii jedhee. Ani mattaaqaa Itoophiyaa kanaan qaba. Baaseen itti ilaali. Maafi haazaa jiba hagga bilaatinaa naan jee. Kan mattaaqaan kanaa miti. Kan jireenya biyya kanaa fidii jiraata biyya kanaa akka taate jedhe. Amma gaan qabuun jeeni. Makiinaa biyya kafalle. Irraa nu buuse. Irraa sin buuse? Nu buuse irraa. Nuti nama 4. Birri 5,000 kafallee jirra amma. 5,000 birri Yamanii jechuudha. Harriyaadii fi Saadaa idduu. Naagalee? Kanatti innaa buunu ol nu naqanii mana hidhaa takka qabdi beektaa ofuma cinaa bikkuma fattashtu kana cinaa. Mana hidhaa qabdi? Manuma hidhaa xiqqaa qabdi. Nama kana ol seenteeti ol neeyitee achi keessa tokko tokkoon qeensarraa hanga rifeensaatti uffata isaatii fi qaama kana fattashti. Kan bilbila qabu bilbila fuuti. Irraa fudhatan? Irraa fudhatan. Kan birrii qabu birrii irraa fudhatan. Fudhattee otoo si gadhiistee deemsiin jette furmaata ture silaanii deemtee bakka itti deemtu sana galma geessa. Dachaa ayyatti kararraa dhufteetti. Deebii galii? Deebii galii. Achi naa udduuba nu deebiftu deebinee na bullee udduuba deebinee guyyaa amma galgalaati. Nu deebullee achi baanee ammaan tana gaaraa jira beektaa? Gaara kanarraa irraa meenee keellaa sanirraa gaara qaxxaamurree keellaa cabsinee dabarre. Inni achi dabarru ni deemna ammaas inni kaanis akkasuma nu qabe. Inni kun hamma tokko garaa nuuf laafe birri kuma takka fidaadha dabra nuun jedhe. Birri silaa wayin bitanne inni haftee takkitti kuma takka baafnee kan hin eefe anaa fi saahiba kiyya. Goddanyaa nama takka amma ka waliin kafale jarri kun dhabdee nu jala hafte birrii kan guurratani nuti birrii nu zarafan sanirraa haafeedha amma kuma takka. Tole. Amma gaa ergaan birri kuma takka kafallee dabarre ni deemne otoon deemu nama lama amma kan nu dura deemu dhufne 4 taane. 4 taane walitti dabalamtan? Walitti dabalamne. Amma deebi'ee kabira ammas nu qabee miti. Miilaan deemtanii ammas? Miilumaan deemna ammas. Deemsa keenya miilumaan deema. Gommaa hin dhumne? Gommaa hin dhumne. Amma ani rakkadhe nama afaan beeku hojii deeme. Ati hashiisha daleeyda. Ati muharriba daleeyda namaa oofta. Akkasii suudii hojiidhaan nu tumta. Filaashin hidhattee achi lolu jirta. Maal jedhanii cinqii nu godhan. Azaa nu goonaan falaa yaaddachuu jammaree nama. Otuma deemnuun jalattiin isin faana deemu deemaan jedheen. Kophaan deemta? Kophaan deema jedheen. Amma naa gamteerti ani wanta ta'u dhabe afaan ofiin beeku. Tole. Achi ergaan isaan gatee deeme. Otumaan deemu ammaa tana. Keellattaan dhufe amma. Kophaa itti dammaga? Kophaan jira amma. Yeroon keellatti dhufu. Na qaban beektaa? Ween ijii naan jee. Isaa dhufta naan jee. Ween ijii jee? Tole. Afaanicha garuu xiqqishoo nan dadhagaa. Yoo nan deebisee na rakkisu. Gaaffiin natti cima. Na gadi hin dhiisanis. Ween ijii annaan sanaan jeen. Minaan ta'e sana. Eenyu ati jechuudha beeku. Minaan ta'e annaan sanaan jeen. Ween imshii sana. Heshfiik sana. Maal taate jechuudha beeku. Sanaan maan jedhan. Kanarratti heshfiik yaa kiyaaza majnuun naan jee. Kuni maali sammuun qabu maraataadhaan naan jee beekaa. Achirraa nan rakkadhe anamma rakkadhe wanta inni kana deddeebi'ee taraana wal dabarsu minaan ta'e naan jee ati eenyu naan jee sanaadhaan jaan ween ijii naan jee eessaa dhufte sana ween imshii eessa deemte sana ani sanaaf hundiisu beektaa maali ati waggaa jedhes sanaadhaan jee sanumaan jaanaan sanaa malee waan biraan ishfiik naan jee sanaadhaan jee achi gidduutti sana odoon jiru sana jeen akkana jee
bishaanii fi nyaataan garsiisa beektaa? Beeleettis nan jira. Amna gaanii beeku namni deemee jiru achi rakkadhee sana jechaatuma. Eegas aayilaandii nyaataa fi bishaan sana jennaan nyaataa fi bishaan daabbonaaf darbatanii nan nyaadhee ka'een qajeele deemsa. Otoon akkasi deemu kabirattis nan dhufe kanaanis numaan jaan. Sanumaan jaan wanti biraa. Yoo maqaan kee sana. Eessa dhufte sana. Eessa dhatte sana. Maal hojiin kee sana. Sanaan kiyya naaf beektaa? Akkasitti sanaa sanirraa seenaa hojjedhe sanaan seenaa naaf taate jechuudha. Ajaa'ibadha. Seenichi oduu dubbatamee dhumu nama ajaa'iba. Rakkoo garaa garaatti karaa kanarratti waan nama mudatu akkuma ammas hin jedhe dookumantarii isaatiin waanuma bilchaataadhaan isiniif akka waan dhiyeessina. Garuu aanaan egaa yeroo Saudi Arabiyaa rakkoo kana hunda darbee ga'etti odoo xiqqoon dalagatiin rakkoo garaa garaa dabarsee qabamuudhaan immoo yeroo koronaatti immoo lammiin biyya kana nama Oromoos Itoophiyaa kana wal taatee qabaa fidaa innaan uffata qabanii harkasaa duwwaadha inni yeroo sana kan deebite ergas deebi'e immoo kunoo amma hojii aartii akkamii maalirra jirta? Hojii aartii amma ergan itti seene sirba tokko gadhiiseen jira. Bareeda. Sirba jaalalaati kan hin gadhiise. Haa ta'u jaalala barbaachisaadha barmee irratti mataa mashiirraa. Mataa Nu sagaleessi achi lala uummata lala. Jaalalleetoo iftu narraa fagoo jirtu hammeenya jaalalaa ifinumaan beektu iftutoo ibsitu yaanurra jaalalaa jaalalti naan ture badheeraa barbaada. Jaalalleetoo iftu narraa fagoo jirtu hammeenya jaalalaa ifinumaan beektu iftutoo ibsitu yaanurra jaalalaa jaalalti naan ture badheeraa barbaada. Galatoomaa jedha uummanni keenya egaa waan isaan beekuu qaban aanaa madachuun nama walitti kan dhufne wal barbaannee gara laga xaafootti kan dhufee viidiyoo kana wajjin waraabaa jirru. Tattaaffiin nama hojii aartii keetti gochaa jiru gama yuutuubii irratti hojjechuudhaanis yuutuuba mataa isaa ni qaba. Aanaa Tiyuub sabiskiraayib godhaa fi viidiyoo kanalleen viidiyoo BMM Oro yookiin Buzeeks Maltiimiidiyaa irratti ni argattanii akkasumas Aanaa Tiyuub irrattis ni argattan. Aanaa Ahmad jechuudha isumadha. Sirboonni inni qopheeffatee jiru harkaa baatee jiru sirboota ajaa'ibaa shaggooyyeewwan sirboonni isin feetan isaanii harkatti argama. Garuu lafaa ka'ee namni ofiisaatiin of guddisuu hin danda'u tokko lama jedhee deeggarsa uummata isaatii fuulli isaas uummatatti bahuudhaan beekamuudhaan akkasittiin namni wal jabeessee wal guddisa. Namoonni aanaa wajjin egaa wajjin kan turtanis haa ta'u biyya alatti kan agartee haa ta'u biyya keessas haa ta'u namni lama sadis haa ta'u namni kunis haa ta'u namni dhibbis haa ta'u kan fuula kee argee akka promoshiniidhaanis waan danda'uun waan birrii miliyoona tokko kennaniis jechuun hojii ittiin hojjechuu malee isaaf miti aartiidhaaf namni kennu aartistiidhaaf hin laatu aartii ittiin guddata aartii sana ittiin uummataaf deebistee dhiyeessita. Kana fakkaatan isin jedha kan waraabaa jiru aartist Maammoo Tujoo Kallachaa Film Productionidha. Hojii isaa dhaabee yeroo isaan kennee akka ittiin waraabaa jira. Odoo kana caalaa isin taphachiisnee seenaa kana isinii kaasnee gaariidha. Anis keessummaa ta'etan yeroo biraa immoo kan isaarrattis karaa biraatiin innis gaazexaa sanaa ta'e isiniif dhiyaanna. Hunda keessaniif bakka jirtanitti turtii gaarii sabiskiraayib gochuu hin dagatina. Aanaa Tiyuub sabiskiraayib godhaa, sheer godhaa. BMM Oro sabiskiraayib godhaa, sheer godhaa. Faayisal Abdirahmaan immoo yeroo dhiyootti hojii gaarii qabatee isinii dhufa. Xirroo Tiyuub irraa argattu. Komediyaan Buzeeks Faarsan immoo dhaanuma isinii wajjin jira. Galatoomaa ulfaadhaan isiniin jedhaa turtii gaarii isiniif haa ta'u.